jireenya koo bashannansiisa jireenya koo ergati gara koo taate maaliree yaaddoon koo ergati gara koo taate maaliree yaaddoon koo ulfina gara ulfinaatti guddina gara guddinaatti asiin nagahee na biraa nafuu galmaan nagaa asiin nagahee na biraa nafuu galmaan nagaa asiin nagahee na biraa nafuu galmaan nagaa asiin nagahee na biraa nafuu galmaan nagaa. Obboleewwan koo nageenyi Waaqayyoo lafaaf bakka iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessa fayyaa nagaa kooti galata Waaqayyoo baga jiraattan. Ante mucaan koo kaameraammaan sii ta'a fidinaan jira jechuudha. Laalaa dhugaa silkii natti kenni laabboo. Nama silkii kenni laa akkana taasise malee. Baga fayyaa nagaa keessan taatan ani obboleettiin keessan lallaabittiin jira galata Waaqayyoo baga jiraattan galata naas badheetti lafa teessisa. Baga jiraattanii isiniin jedhaa isinillee warreen koomentii badaa barreessitanii akka yuutuubii dhiisee baqadhuuf akkana gootanii tasgabbaa'aa laa maafi tasgabbaa'u kalli walli maafi tasgabbaa'u nanaasaa iyyadhee maalinnaan nan iyyadha nan falmadha warra koomentii badaa naa barreessitan iyyadha. Budaa keessatti na nyaata warra koomentii badaa xiraa barreessitan budaa keessatti haam jedhee na nyaata. Waa'ee rifeensa irratti hojjedha jedhee rifeensa kana dibata kana dibadha fayyadamaa rifeensa koo akkana tannee reffadhe anarraa iyyuu hafee moosaan kun uffatee jira rifeensa koo dibata rifeensa koo barbaachise sana rifeensa koo irratti hojjedha sinan barsiisaa yookiin immoo mana madaamii kee fayyadamaa ilaalaatii hin dibanna wajjin jennaan kana rifeensatti gad fiddee kucuucuu kana naan jettanii na arrabsitanii dubgoonaan lafa nagootan akka rifeensa koo hin bareechanne yookaan immoo waa'ee rifeensa irratti hin hojjenne jechuudha. Galata Waaqayyoo miicachuu dibachuu sin dhiifne anarraa iyyuu hafee mucaan koo uffatee jira laa rifeensa koo jechuudha. Akkanatti uffatee taa'aa jira warreen na jaallattan ittiin kolfaa innaa madaamin sin aarsitee rirsin gootu faanaa jedha. Warreen tigisti maa baddee sarattee maa badde viidiyoon gadhiisaan jirtu keessaan nu dubbisaan jirtu maal taatettanii naa barreessaa jirtan naa bilbilaa jirtan maqaa keessa yoon dadhabuu baadde asirra jirtu Waaqayyo sin eebbisu. Anuu iyyaan jira mucaan maayyaa. Warreen mootiin indaqoo kan jiru fakkaata kalli walli maali taali juufi guule inti ana kalli walli arabii isa yaliin hidi deemi arabii okay maal tokko laala video ko siin jere kan arrabsitu habibti sorry moona sosobee walitti deebina washina natti daba mucaan alatti natti daba akka video waraan fuudhee gabbayetan aduu fachiisa la warraasi amma hojii hojjetaa jiran kanallee sinitti agarsiisa warra dhagaa falatanii jiruu kooti jedhanii hojii dhalanii hojjetaa oolan aduu keessa dhaabbatanii harka isaaniitiin isin garuu man mataa akka yuutuubiin hojjan doolaari 16 herregee iddoo ta'e nalaa buuse budaa keessa nyaate jechuudha doolaara asirraa dhugaa siniin jedha dhugaa jechuun immoo hin sobamu sobee dhugaa siniin hin jedhu doolaara 16 bakka inni buuse torbee lamaaf deema nan wallaalee aarii sanarraan kan ka'e viidiyoo waraabuun nan dhiise siniin aarsitanii yoon hojjedhe haalmee koo gadi buuftanii shiroo fakkaataa hin bareeddu manni kee kaartooni bichaadha manni kee madaabaraa malee muka hin qabu minaa gabbaachu. Ndee minaa gabbaachu ko ani achi keessan bulaa jira achi keenya jiraachaa jira mini warra kadhattan koo taas baanaa ijaara okay. Asbaana ijaara sidin jira warri manni kee sharaa bichaadha madaabaraa bichaadha muka qabu jettan jiruudha bakka hojiidha dhiin kaayyesse karoorsa hojjechaa jira waan ta'eef sammuu koo hin miidhiinaa okay aalamee koo ittiin bu'iinaa dhugaa rabbi sinin jedha anamma sababan danda'ee deeme piraasuuni kana mana hormaa yookiis immoo mana madaamii hojjechuu hin dandeenye malee dhugaadha si achi hojjedhee ganaa makiinaallee nan bitaa manallee nan bita garuu yoon deeme tarii ruuzii madaabaraadhaan ol gashee tarii nagara isaan fidanii dhufan baadhee ol gashee hodhaan kun yoo na hiikkate lubbuu koo dhabaa laata isa jedhamu malee qodaadhuma cabaa wayina seetan ta'ee yoo hin huqqatte minaan hin jiru mooyi maalan godhadhee bareedduu tokkon ture dhugaa Waaqayyoo duraan foon gaashee gosa du'e bareedduun ture maaliif jedhaa yeroo soorsaan nan fuudhiin akkanittan bareedan ture garuu ennaa sana miti nyaata gaa kana nyaadhu ammadha tokko mata bawwan irraan fagaatu lammanni dhukkubni sun ture natti deebi'ee nanaasisa dhukkubni kentaaroti sun sadaffaan immoo ani maal godheen hojjedhee mana gaarii abbaa manyitaa lamaa bitadhee keessumaan inni arfe manyitaa tokko keessa bushee ofii koo manyitaa tokko kee bulee ganama ka'ee saaloon isaatti immoo cidditti godhee buna dafisee qursii hojjedhee keessummaa koo barriitti qosokosee kaasee nyaachisee obaasee gara mana isaatti shanyaa kan jedhutu sammuu na qabate kanaaf aruuqqadha.
Maalan ta'e sada arfaffaa mucaan natti. Shanaffaan isinuu beektu ati soorsaan isinoodha mucaan isinoodha ati seeraan nyaadhu. Maal jechuudha akkana jechuun? Akkana jechuun maal jechuudha jechuudha? Kottaa mee kottaa ijoollee. Kottaa. Maal jechuudha warri hin beekne immoo faaraa warra ollaa biyya ollaa keenyaa immoo maal jedha yeroo tokko illee jaaffaa torbaffaallee viidiyoo kana hojjechuu dadhabe maalaan jedhu mana teesse silkiidhaan kadhachaa oolti isuman nagaa sin gaafadhe jira galata waaqayyo ijoolleen arabaa galan immoo maal siif neefni tigist atoo meeshaa qabda maal siif waaqayyomtu dhimee kan sandaafaadhe sunumti naa jira addaa umaa fiddanii hin dhufiina isinoo nagaan koottaa hin jedha warra kaanii. Isuma dhagahaniiti deeggarsi silkiidhaan mana teessee kadhachaa oolti ishiin kadhattudha wallaan miqqanyaan adda ta'e akkatti sagalee kolfaase sifaaraa isa hundaan wallaale hin baraattan jedhina kolfaa jedhee tani qalbii fakkeessee keessa sini deebisaa jira dhugaa waaqayyo ani biyya alaatiin deemu warreen na arrabsaa jirtan mee kottaa as baati yoo waaqayyo jedhe maqaan waaqayyo barbadanii kabajamu lafa keetti kaarta mana keetti kaarta si hojjechiifna jedhanii jammaraa jiru akka kuma 40 tokko kaffaleen jira sana booda mataa irratti tolla ba'e kottaa birriin alqeessaa kaartaatti hin baasifadhee gurguradheen sinii deebisa mara kun dhusa dhugaa waaqayyooti kaakun waliin soomnu ijoollee kana footoo kaafadha maalinnaan ijoollee kooti muluun isaaniitu nan da'e. Arrabuma keessanii wallaale maana arrabsitu maal taate gasti mana teessee viidiyoo hojjette gasti meeshaa kana nuu biti dhugaa isin hin jedha qoomna garte gasti dhaqi waan akkanaa godhe warra yuutuubii gurguddaa qabu jala deemtanii mahaa jechaa ooltani anuma kana dhugaa isin hin jira maa yoona guddiftan maa rakkoo qabate gasti warra koo waan akkanaa biti geessi gasti lafa iddoo akkanaa naaf gasti iddoo akkasii anoo annaa sana almeen koo matattiin turayyuu haphiidha ishee kana immoo akkana godhee gadhiisan akkanan goradha jechuudha tumaan qawwixxedha silaatu sin na hajajettanii maal jettanii ennaa sin almee koo cabsitan kunoo erga aannaan na bira dhufte kaasee teeshin sammuu koo kan qabate waa'ee haannaati ani ishii maazerii dhukkubsachiifte na bira dhufte dhirsa fidattee dhufte haati koo suma teerumsiise naan jettee reeffa korona jetii naan jette waaqayyo sinitti hima dhaqeellee dhiyoo kana araarfadheera isumaayyuu diddeen haroodee jirti amma arraattu dhiyoo kana dhaqeen ture yaadattoo ta'e maaliif isin hin jedhe viidiyoo magaarii hojjechaa hin jiru yaadana karoorsee assaabee irratti dhufee hojjedhu sammuu kootti buutu nanniise kaanis kanaafu qodaanaa jajadha dhugaa waaqa akkuma qalee jammartanitti maa rakkoon hin jiru hojii na hojjechiifta hojii nan jaalladha moo'eeraan miilaan deemu jammareera kunoo baqqannaa batamma kunoo moo'eeraa soorsaa bira kaa'een deemee hojii hojjedha araarra sin yaa godhu Yesuus Kiristoos sinan jaalladha warra na jaallattanii warra komentii na arrabsatan immoo Yesuus Kiristoos quba keessaniif araaraa godhu ani yoomiyyuu yuutuubii koo duubatti hin deebu waaqayyoon na gargaara abdiidhaanan amantiidhaanan ganaa waan guddaa hojjedha abdiin qaba yeroo biraa walitti deebinaa manattiin nagaan tura warri maayyiti maala ballabamti jettanii dhiisaa keessaa baa warrani ittiin bu'aaruu barbaadan banadhaatii dhaggeeffadhaa oduu isaatii afuriitii ani amma kursii nyaanne soorsaan kursii ganamaan ka'ee ofiisaatii ho'ifatee nyaatee deemee ani moonaa koo fudhadhee aduu keessatti gadi ba'ee nan beela'ee amma galee minaa koo nyaadhaa nagaan tura.